السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرجان كوني إجولة بيا سعودي كنا كرباهرات النفني كموجي بيامبا كنا كيسة ورك سني في برانجها أقدر دي سني ميجرون دقيفتو يو وراب دنيل دقيفتشيفتن دقيفتشي سامي يا إجولة كينيا وني سمبياباتني في غنداف لولو دافي متي Harargeef loluuf, Arsiif loluuf, Jimmaaf loluuf, Walloof loluuf, Wallaggaaf loluuf, Shawaaf loluuf miti. Wanni isin biyyaa baataniif rakkattanii jennan dalagattanii xiqqoo ishiidha maatii keessanillee jijjiirtanii ofiillee jijjiiramuudhaaf. Isa kana dhiiftanii isin tiiktooka banattanii miidiyaa irratti baatanii silaa waan tiksuu qabdan tiksuu kan qabdan waan hojjechuu qabdan hojjechuu kan qabdan asirraa wal fixxan. Tokko kaayyoo fiidhaa wallaaluu fakkaatan kun wallaaluu fakkaatu qofa sun taane kaayyoo fi wallaaluudha. Waan kan osoo beektanii kaayyoo keessan hiyyummaa keessan san osoo beektanii rakkinna keessan san osoo beektanii silaa wanta kana guutuun dubbattani isinii galtee namni hiyyummaan mataa keessa jirtu kiisii keessa jirtu qaama isaa guutuu keessa jirtu hiyyummaa san ta'e ofirraa baasuudhaaf tattaafata malee namni bineensa itti jiru bineensa san ofirraa baasuudhaaf tattaafata malee silaa waan ganda ofiidhaan dubbatu takka. Lammaffaa ammoo namni waan gandaadhaan naannessu duruma wallaalaadha malee beekaan namni waa beeku namni sammuu qabu namni waan jedhu beekuu fi waan hojjetu beeku namni akkasiidha waan gandummaa kana olii gadi naannessu dhiisee tuffatee biraa dabra sammuu isaatii gadi waan ta'eef jecha. Isin ammoo sammuun keessan waan gandummaa kana biraan dabarreeti sababa kanaaf jecha wajjin maraattan lama. Sadaffaadha ammoo isin maqaa gandaati walitti kaatanii an Harargeedhaan maaliidhaan maaliyyoodha jettanii walitti kaatan. Osoo ofii walii keessanii warri wal arrabsu kun walitti dhufee dhukkee walirraa kaase osoo wal ajjeeftanillee waan dubbannu hin qabnu dhiifnee bira dabarra jechuudha. Jagnummatu godhe jara kana jennee wal ajjeefte ijoolleen takka jennee yoo muslima taatan rabbi isin araaramu jennee yoo salaata hin qabne ammoo isin qabbadanii isin darbaniiti wassalaamu alaikum jennee isin bira kun. Amma moorri wal arrabsu sun wal tuqutti hin jiru ka jidduu kana nyaatamu jiru miskiina ijoollee abbaa faadha manatti dhiiftee baate rakkattee daa'imman xixiqqoo humna hin qabne nama guddaa humna hin qabne ka akkasisantu jidduu keessanitti rakkachuu jira. Qabdanii rakkiftan maqaa gandaatiin rakkoon isinirraa hin bahin jechuudhaaf abaarsa akka hundattuu mee waan gootan isinitti hima. Jagnummaan gandaaf lolisi godhaa miti boo akkanaa miti. Jagnummaan erga gandaaf kan keetiif kasi lolchisu taate waan gootu. Atilleen ka Jimma, ati ka Harargeedha, ati ka Arsiidha, ati ka Walloodha, ka jagnummaan akkana si finiinsitee TikTok irraa sirarraaftu sun walitti koottaa qawwee bitadhaati. Dhaqaati erga wal ajjeefte jettan, erga wal lolla jettan, warri wal arrabsu sun warri miidiyaa banatee taa'u sun ofii keessanii wal rukuta. Akkasuu gaari. Miskiina karatti qabdanii hin rakkisina. Miskiina rabbiidha nama waan tokko quban qabne nama maasiyaa waan tokko waan isin itti jirtan kana quban qabne wala tazru waziratu wizra ukhra ofii keessanii wal arrabsitanii maqaa gandaatiin namatu miskiina tokko rakkisina yoo barbaadan ofii walitti yaa'u keessantu gaari. Gaafa san khalaas jarri takka wal ajjeefte jennee achi booda namuu isin dhiifna jechuudha. Seenaan keessanillee akkasuma gabaabbata. Akkamitti namni sammuu qabu yaa jamaa'a waan xiqqoo kanaan gandarra yaa jamaa'a. Waan xiqqoo kana akkam sammuun bira isin dabru dadhabde. Waan baataniif wallaaltanii waan sida hojjetan wallaaltaniiti waan wallaalaa keessaa wallaalaan gada'aanu iyyuu hin dalagne waan hayawaanni walirratti hin dalagne gootaniisa. Waan beeladaa walirratti hin dalagne gochuu jirtan. Mee of ilaalame akka hundattu.